nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun dhaamsa jaalalaan obboloota koo musliimaaf qabudha. Hadaraa keessa naga dandeessan sheer gochuutiin namoota dhimma kana dhagahuu qabaniin akkasiin geessan isiniin gaafadha. Innis maa inni obboloonni koo musliimaa akka itti amantanitti Quraanni jecha nama tokkollee makaa kan hin qabne afaan Allaha keessaa akkuma bahetti waraqaa irratti ammoo kan garagalfamedha jettanii itti amantu jechuudha. Piroosesii adda addaa keessa darbee kan dhufe ta'uu danda'a. Allah irraatii malaayikaa Jibriilitti kan kenname, Jibriil ammoo dhufee Muhammaditti kan himee fi Muhammad ammoo jecha sana sahaabotatti kan dubbate, sahaabonni ammoo barreessan jettanii amantu. Anamma akkaataa darbiinsa jechaa kanarratti ammaaf yaada addaa kennuuf miti. Garuu yoo dhuguma Quraanni kun wanti harkatti isin qabdan kun kitaabni kun jecha afaan Allaha keessaa kallattiidhaan bahe yoo ta'e dootii tokko tuqaa tokko dogoggorri keessatti argamuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaan uumaan waaqaaf lafaa hin dogoggoru jedhamee waan amanamuuf jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee Quraana keessatti ani wallaalummaa man qabu kanaan dogoggoroota keessumaa ammoo waaqni inni waaqaaf lafa uume kun dogoggoruu hin dandeenyetu Quraana keessatti hedduu argeen jira jechuudha. Yoo anatu dogoggore ta'e na sirreessa. Iddoo kanatti dogoggortee tanaan jira. Yoo ammoo dhimmi kun dhugaadha waan ta'eef ammoo ilaala. Ragaa wajjin isinii kenna waan ta'eef jechuudha. Innis maa inni qabxii lama irratti qofa dubbachuun barbaada ammaa fi yeroo kan biraa ammoo mata duree kan biraatiin walitti deebi'uu dandeenya. Inni jalqabaa haala uumama namaati. Suuraan 86 ayaan 6-7 akka jedhutti namni dhangala'aa sanyii kormaa kan lafee dugdaa fi lafee cinaachaa keessaatii bahuu irraatii uumamee jedha. Asirratti wanti ani hubachuu barbaadu sanyiin kormaa eessatti uumama? Saayinsiin dhimma kana maal jedha? Sanyiin kormaa lafee cinaachaa keessatti uumama? Sanyiin kormaa lafee dugdaa keessatti uumama? Kanaaf piruuviin jiru yookiin immoo ragaan jiru maali ka jedhu? Akkamittiin uumaan waaqaaf lafaa akka itti bakka sanyiin kormaa dhangala'aan sanyii kormaa keessatti uumamu akkamitti wallaala? Moo kun hubannaadhuma namoota jaarraa torbaffaa keessaa jiraachuu danda'an irraa argamudha. Sababni isaa sanyiin kormaa saayinsiin ifatti kan lafa kaa'uu fi namni kamiyyuu hubachuu kan danda'u sanyiin kormaa bakki itti inni uumamu jira jechuudha. Akkamittiin uumaan waaqaaf lafaa dogoggora hamma kana gahu keessa seenaa kan jedhu mee isinumti itti yaada. Innaa qabxiin inni lammaffaan ammoo suuraa 18 ayaa 83 hanga 90 kan jiru irratti hundaa'uudhaan hadiisonni garaagaraallee yaada kana kan isaan kaasantu jira. Innis maa inni namni Zulqarnayn jedhamu adeemsa baha biiftuutii hanga lixa biiftuutti deemee nuun jedha. Kana iddoo Allahan Muhammadiin akkas jedhii waa'ee Zulqarnayn itti himii jedheeti waan inni kaasudha jechuudha. So namni kun baha biiftuutii hanga lixa biiftuutti deeme karaan dheeraan namni kun haga kana deeme akkamitti dandahamaa ka jedhu keessa hin galu ammaa fi garuu haa ta'uyyuu malee aduun eessaa baati? Aduun bakka kana keessaa baati kan jedhamu bakki aduun keessaa baatu hin jiraa? Namni yoo jiraate namni kana natti argisiisuu danda'u jira yookiin immoo namni kana naaf mirkaneessuu danda'u jira. Aduun achi keessaa baati kan jedhamu jechuudha. Akkamittiin uumaan waaqaaf lafaa saayinsii marsaa aduu akkamittiin wallaala? Even dhimma kana ilaalchisee ammoo hadiisni waan biraadha kan inni jedhu. Hadiisa Sahih Musliim 826 baay'ee irratti kan isin argitan ammoo aduun gaanfa seexanaa lamaan gidduutii bahaa jedha. Akkamittiin aduun gaanfa seexanaa lamaan gidduutii baha jennee amanuu dandeenya? Akkamitti amantan kana? Anamma gaaffiin ani jechuun akkuma ofii keessan ilaaltan kanan barbaadu akkamitti aduun gaanfa seexanaa lamaan gidduutii baha jedhamee amanamaadha? Akkamitti uumaan waaqaaf lafaa waan kana akkamitti wallaalaadha? Kanan jechaa jiru. Lammaffaan ammoo suuraa 18 kanarratti ayaan 86 kan jedhu waa'ee lixa aduuti. Aduun utuu isheen dhoqqee gurraacha keessa lixxuutii argee jedha Zulqarnayn. So aduun bakki isheen lixxu iddoo kana lixxi kan jedhutu jira jechuudha.
Akka iddoo kanatti dhoqqee gurraacha keessa lixxiidha kan inni jedhu kun hagam sin amansiise. Dhoqqee gurraacha keessa akkamitti lixxi aduun? Ammoo hadiisonni ammoo faallaa kanaati kan isaan kaasan jechuudha. Sahih Musliima 559 irratti fakkeenya tokko isinii kennuuf kan isheen lixxu harshii jala yookiin immoo teessoo Allaha jala lixxi jedha. Achitti harkan guutuu sujuudaa bultee sana booddee Rabbiin ni gaafatti gara irra deebitee akka baatuuf. Innaa deebi'iitii dhaqiitii bahi jedhaanii achiin booddee deebitee dhaqxee achi iddoo baha isheetii immoo baatii jedha. Kana jechuun kan isheen lixxu bakki teessoo Allaha jaladhaa achitti sagadaa bultiidha kan inni jedhu jechuudha. So hagam nama amansiisa kun bergit akkuma isa jalqabaa aduun bakka keessaa baati gaanfa seexanaa lamaan gidduutii baati jedhu kun immoo tokko dhoqqee gurraacha keessa lixxi jedha. Lammaffaan ammoo teessoo Allahaa jalatti sujuudaa bultachitti lixxi jedha jechuudha. Isa kamitu sirriidha? Waan kun ammoo hagam nama amansiisa. Moo kun tilmaamuma namni dhuunfaan tokko tilmaama keessumaa namni jaarraa torbaffaa keessa jiraachaa jiru tokko kan tilmaamudha moo kuni dhuguma uumama waaqaaf lafaatu marsaa aduu bakka aduun hariiroo uumama gidduu jiru wallaalee yaada daa'imni dubbattu dubbata. Kun quraanni dhuguma jecha uumaa waaqaaf lafaa ta'uusaa nuuf mirkaneessa. Ammaaf ani kanan jedhu qeeqa addaa dhiyeessuuf miti yoo akkasitti ilaaltan sirreeffadhaa. Garuu ammoo isinumti kana akkamitti ilaaltaniidha kanan yaada isiniif dhiyeesse. So jaalalaan yaada kana madaallii keessa galchaatii ilaalaa ofii keessanii achiin ammoo yoo naaf deebistan natti tola. Yoo naaf hin deebisne iyyuu ofii keessan immoo ilaalaa kan jedhu dhaamsa isiniif gochuu fi eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.